akkam jirtu fayyaadha hordoftoota chaanalii kiyya. Kutaa saglaffaa Maths Grade 9 Exercise 1.7 page 36 irratti kan jiru givinii wanta kennamedha. Exercise kennamedha. Hedduu achirra chaanalii kiyya irra jira. Kunis paartii isaatirraa jechuudha. Asii kan kenname kun kennamadha. Giviniidha. Givinii nuu kennamedha. 8 radical 24 plus 2 over 3 radical 54 minus 2 radical 96 jedha. Kun kennamadha. Giviniidha. Is our given. Yeroo hojjennu maal godhuu qabna? Wantichi addition and subtraction of radicals waan ta'eef ida'uudhaaf yookaan hir'isuudhaaf dirqama maal godhuu irra jiraata? The same radical ta'uu irra jiraata. Amma radical akkas 24 jira, as bira 54 jira, as bira moo maaltu jira? 96tu jira jechuudha. Kanaafuu tokkoo miti. As 96 54 24 tokkoo miti. Walitti hidhachuu yookaan walirraa hir'achuu hin danda'u. So kanaafuu maal godhuu irra jiraata? Addaan baasuu irra jiraata jechuudha. 24 jechuun 6 baay'isuu 4ti raadikaala keessatti. 54 jechuun 6 baay'isuu 9ti. Akkasumas 96 jechuun 6 baay'isuu 6ti jechuudha. So amma asitti 4 keessaa bahuu ni danda'a. 4 meeqa ta'ee bahuu ni danda'a? 2 ta'ee bahuu ni danda'a jechuudha. 4 lamaan bahee 6 keessuma tafee 9 aseetanas 9 3 bahee as keessa 6 keessa tafee akkasumas 16 4 bahee jechaadha. So kaalaatiin baay'ifadha waan ta'eef kan inni bahee 2 baay'isuu 8 raadikaala 6 2 sadaffaa baay'isuu 3 raadikaala 6 kaalaa kanaan baay'ee kunillee 16 4 keessaa bahee kaalaa kana baay'isaa jechuudha. So 8 baay'isuu 2 meeqa? 8 baay'isuu 2 16 raadikaala 6 2 raadikaala 6 negative 8 raadikaala 6dha kan kenname jechuudha. So the same radical idham. Asittillee radikaala 6 jira, asittillee radikaala 6 jira, asittillee radikaala 6 jira. Tanaafu we have the same radicals. So we can add and subtract our radical because of this radical is what? The same radical. Jajjira asit jajjira the same radical waan ta'eef hir'isuu yookaan ida'uu ni dandeenya. So kana jechuun asijjaa tokko biraa fudhadhaa jechuun sadeenu seera ida'uuti. Haala akka jiru kana bichaa waliidha. 6 ida'uu 2 ida'uu hir'isuu 8 6 ida'uu 2 hir'isuu 8 raadikaala kana tokko biraa fudhadhee 6 ta'a jechuudha. So 18 ida'uu 2 6 ida'uu 2 hir'isuu 8 kun 18 ta'a yoo 8 irraa 10 ta'a 10 raadikaal ta'a. Deebiin isaa kana fakkaataa jechuudha. Gaafiin asirra nuu kenname kan jiru ammas bracket under radical of A minus under radical of B bracket times jechuudha. Gidduu kana baay'isuu jira jechuudha kan agarsiisu. Bracket under radical of 1 under radical AB plus under radical AB kana under radical A over B under radical A over 1 over B A dha. So isa kana waliin baay'isna kanaa fi kana waliin baay'isuu. Si'a waliin baay'isnu inni kun jalqaba jijjiiramuu qaba. Kanarra foormii kanarraa jijjiiramuudhaaf maal goota? LCM isaanii kana fudhatte LCM isaanii meeqa? Kana waliin baay'istaa jira jira. Kiroosii baay'isuu ni dandeessa. Akkana baay'isuu achi baay'isuu ni dandeessa. Kana si'a baay'istu meeqa? Kana si'a baay'istu meeqa? Akkana ta'a jechuudha. Tokko baay'isuu raadikaala A tokko baay'isuu raadikaal B ammallee raadikaal A times raadikaal B raadikaal AB ta'a jechuudha. So erga foormii kana jijjiirree booda waliin baay'isuu ni dandeenya isa kana jechuudha. Foormii kanarraa kana jira waliin baay'isna. Si'a waliin baay'isu kanaan baay'isa. Yeroo baay'isu maal ta'a? Radical A times radical B under radical of AB over AB qaba plus which means kana waan ta'eef A kana malee kanaan si'a baasu A square ta'a minus kanaati kana si'a baasu square ta'a jechuudha. Radical times radical square waan wal godhuuf square radical B minus kana yoo baasu minus radical AB ta'a jechaadha. AB ta'a. So erga siin baane immoo jala maal qabaa marti isaatu jala
A under radical AB qaba jechuudha. Under radical AB qaba. Kan wal fakkaatu the same term kan ta'e waan jechuu ni dandeenya jechuudha. So kuni A'n kun jechuudha. Inni kuni positiiva. Inni kun negatiiva. Waliin baduu danda'a. Kun kanaan baduu ni danda'a jechuudha. Maal ta'e kun kanaan yeroo cabu A tafee jechuudha. Minus kun kanaan yeroo cabu which means radical square jechuun square radical kanaan cabxii waan ta'eef square qaba. As kanaan yoo cabe immoo B qofa tafa. A'n kun ammoo radical kanaa fi square kanaa yoo wal cabse kana qofa tafa jechuudha. Jalli isaa waan wal fakkaatu tokko biraa fudhannaa akkana ta'a jechuudha. Deebiin isaa maal ta'a? A minus B over under radical over radical and over A minus B over under radical AB ta'a jechuudha. Deebiin isaa kana fakkaata jechuudha. Isa kana proof gootee ilaaluu ni dandeessa jechuudha. Next katti aanuuf giviniin kenna maal ta'eera? Giviniin kenna isa kanaadha. Giviniin kenna kana maal jedha? Radical under radical of 5 plus 2 under radical of 6 minus under radical of 5 minus 2 under radical of 6. This is given. This is our given. Kennamni kenna kana deebiin isaa akkana dhufaa jechaadha. Deebiin isaa 2 under radical 2 akkamitti akka kan dhufe proof goona karmaan gaditti. So kana fakkaata. Isa kana maal goona x jennee qabanna. X is equal to jennee qabanna. Katti aanuma x square jenna. Isa kana mataa isaatiin baay'isnaa jechuudha. Isa kana mataa isaatiin yoo baay'ise isa kana asii fudhanneerra mataa isaatiin baay'isnaa jechuudha. Isa kana mataa isaatiin kana isa kanaan baay'ise matuma isaatiin baay'iseera jechuudha. Yoo baay'ise maal ta'a? Ka keessaa kana 5 plus inni kun jechuudha. Raadikaalaa quba qabaadhu. As bira raadikaalaa jira. Raadikaala kana baay'isuu raadikaala kana wal fakkaata waan ta'e plus raadikaala whole square of godheera. Seetanatti. Kun eessaa dhufe? Inni kun kana wajjin si'a baay'atu maal ta'a? Raadikaala tokkocha waan the same raadikaala waan ta'e whole square ta'eera. Minus isuma kana ammas isa kanaan si'aan baay'isu isa kanaan yeroo baay'isu maal ta'eera? Isa kana naa kennaa jechaadha. Isa kana naa kennuu ni danda'a. Raadikaala tokko keessa galfadhee maal godhuu nan danda'a? Waliin fakkaatu waan ta'eef osoo wal fakkaatee whole square wal godha. Isa kana baay'isu isa kana raadikaalaan tokko keessa galfadhee akkas kaa'uu nan danda'a. Katti aanu kanaan fixadhe kana yoo kanaan baay'ise kana ta'e kana yoo baay'ise kana ta'eera. Kana naafe kanaan si'a baay'isu ammoo maal ta'eera? Kanaan si'a baay'isu asii negatiif akkana ta'eera jechuudha. Isa kana ta'eera. Isa kana argadheera. So isa kana yoo argadhe itti aansee isa kana yoo baay'ise negatiif positive wal godha whole square kenneera asii jechuudha. Whole square ta'eera asii kanatti. Yeroo waliin baay'isnu jechuudha. Yeroo waliin baay'isnu akkas kenneera. So asii kanatti ammoo yeroo walitti daanu kana asii kana positive negatiiva asitti illee negatiiva wal fakkaata warri kun wal fakkaata. Yoo ilaalte kanaaf wal fakkaata. Kanaafuu wanni wal fakkaata walii daamu walirraa idaamu term the same term jechuudha. Termii wal fakkaatu waan ta'eef walii didaamu walirraa hir'isuullee ni danda'a. Asii kana negatiif jira asii kana negatiif lama jechuudha. Kana tokko biraa fudhadhee asii fudhadheera. Tokko biraa fudhadhee. Kanaaf kun waan wal fakkaatuuf yoo walii didaane asii tokko jira lama negatiif lama sababisa negatiif tokko ida'u negatiif lama waan ta'eef kana asii fudhadheera. Plus inni kun ammoo square qaba. Square raadikaala kana cabsitee maaltu dhufa? Akkana tafa. Inni kulleen ka garana jiru kullee square tun square kana cabsitee maal tafa? Akkasii akkana tafa jechuudha. So wanni nu qabnu amma x square is equal to this number lakkoofsa kana qabna jechuudha. So asitti illee ka wal fakkaatu the same term kan ta'e collected goona. We can collect the same term. Termiin kun negative positive asii termii kanaa fi termii kana waliin balleessuu ni dandeenya. Termii kanaa fi termiin kun maal ta'e waliin cabuu ni danda'a. Because here is negative, here is positive. So yoo walitti add goonu waliin baduu danda'a jechaadha. Maal ta'e here 5 positive maal kenne 10 dha jechuudha. Asii 10 kenneera. Isa kana jira inni kan asii fudhanna. So inni kun waliin baata. Kan raadikaala keessallee waliin baata. 5 baay'isu 5 25 ta'eera. Ka keessa 5 baay'isu 2 raadikaal 6 10 raadikaal 6 ta'eera. So kanaan fixneera. Kanaan jalqaba. Negative 2 raadikaal 6 baay'isu 5 jechuun negative 10
under radical 6 kalaa alaan ba'ata keessaa ka keessatiin ba'ata jechaadha. So kanas deebinee ammas kanaan yoo baay'isne wal fakkaata waan ta'eef maal ta'a square wal godhe raadikaala 6 fi raadikaalli 6 square wal godhe lama baay'isuu lama immoo negatiiv as negatiiv waan jiru negatiiva poozitiiv negatiiva 4 dha. Kana square wal godhu squarein kun square kanaan cabee 6 qofa tafa jechuudha seetanatti. So akkanas ta'ee ergasii booda aseetan akka jiru ka wal fakkaatu mas keessa ka wal fakkaatu walitti da'uu kan walirraa hir'isuu ni dandeenya. Aseetana negative aseetanatti plus jedha positive 10 under radical 6 minus negative 10 under radical 6 waan ta'eef kun wal balleessa suma wal balleessa jechuudha. So wanni hafe maal 25 hir'isuu jira hir'isuun ka kanaati kun radikaala yoo baay'ee 6 tafa 6 kanaa yoo baay'ate immoo 24 ta'a jechuudha. 24 ta'a jechuudha. 25 hir'isuu 24 tokko ta'a radikaala tokko ta'a jechaadha. Aseetana 10 jira negative 2 irraa 10 yoo hir'iste ammoo tokko immoo inni baha tokko radikaala keessaa baay'ee tokkoon baha. 10 hir'isuu 2 8 x squarein keenya 8 radikaala keessa si'a galuu akkana ta'a. Inni kun ammoo 4 baay'isuu 2 waan ta'eef 4 baay'isuu 2 waan ta'eef si'a akkas ta'a. Kanaafuu deebiin isa kanaa maal ta'a kana ta'a jechuudha. Exercise 1.7 irra achumarra kan jiru keerra kan jiru ammoo maal jedha radical under radical a plus 2 under radical ab plus b over under radical a plus under radical b kun kennama. This is our giveniin kenna kana ture jechuudha. Giveniin kenna kana turedha. So kan akkamii barreessuu nan danda'a isa keessaa kana formii keessa katabe isa keessaa jechuun a plus 2 under radical ab plus b kan akkamii katabuu danda'a akkana katabuu nan danda'a jechuudha. A under radical a plus under radical b whole square godhuu nan danda'a. Kanaafi kulleen tokkochuma jechuudha. Under radical a plus radical b jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Inni kun squarein kun jechuun ka keessaa kanaa fi ka keessaa kun tokkocha akka ta'an ibsineerra. Radikaali kun radikaala kanaa yoo cabu maal ta'a? Radikaala kana ta'a jechuudha. Radikaala kana a over ka keessaa kun ofa ta'a. A under radical a plus radical b over radical a plus radical b which means is equal to 1. Kana jechuun saayinsiin kun maalidha? A over A means is equal to 1 waan ta'eef saayinsiin kun wal fakkaata waan ta'eef A over A which means 1. 8 over 8 over 8 is equal to 1 waan ta'eef wanni marayyuu akkanatti ta'uudha. Wanni mara wal fakkaana wal gubbata akkana ta'uu ni danda'a jechuudha. Kun akkamitti ammoo akkas ta'e kun square yoo goone deebi'ee kana kennuu ni danda'a. Isa kana ammoo mirkaneessuudhaaf asseetanatti A under radical A plus under radical B whole square which means is equal to isa kanaan wal qixa akka taane ibsinee jira. Akkamitti mirkanee let's prove it kana proof haa goonu. Kana jechuun ofuma isaatiin baay'isnaa jechuudha. Under radical a plus under radical b a times under radical isuma matuma isaatiin baay'isnaa jechuudha. Walii yoo baay'isnu maal ta'a? A under radical a under radical b kana yoo baay'ise kana dhufa square naa ta'a wal fakkaata. Kana yoo baay'ise immoo kana naa ta'a. Plus kanaan fixee kana yoo baay'ise immoo kana naa ta'a. Kana yoo baay'ise immoo square naa ta'a jechuudha. Square kun square qaba. Kun kana yoo baate a square kun kana yoo baate a dhufa jechuudha. So kanaaf kana yoo walii didaan wal fakkaata waan ta'eef tokko tas jira maxxantuu tokko tas jira tokko linas jira yoo walii dabare lama naa ta'a. Kana tokko biraa fudhadhee akkas ta'a jechuudha. Kun square kanaan cabee b qofa tafa jechaadha. So akkana ta'a jechuudha deebiin isaa. Kana jechuun so saniif kanaaf kamii wal qixa? Kanaafi kun tokkochuma jechuudha. Sanirratti hundaa'ee maal godhee kanaafi ka keessaa kanaafi kun wal qixa jedhee wannan kaaddeebsanii jechuudha. So deebiin isaa maal ta'a? Tokko ta'a jechuudha. Deebiin isaa tokko ta'a.